jecha Wahaab Jummaa deemta Muhammad Abdiin. Okay, Muhammad Abdul Wahab Wahabiyyaa jaa if waamaa dhaje. Isaa fi warra isaan je'uun jechuun jiraan. Aboo hin kijibini Wahabiyyaa. Laal na wajji haasa'uuf ani Wahabiyyiittiidha naan jiru. Muhammad la hin kijibini la kijibni gaarii miti. Ani Wahabiyyiittiidha jiisu wajjin haasawa. Hamza. Wahabiyyiittiidha naan jiisu wajjin haasawa akkasitti. Hamza. Abo no burane dhageenya wajjin akka kamitti haasa'u waan nama waan namni jiru hin dhageenya ka lubbuutiyyaa innaa lubbuutiyyaa jalan deema malee. Fedhii sheexaanaati jalan deema sin jiru. Wahabiyyiittiidha jiisu wajjin. Sheexaanallee bakka itti qaalii isaa itti gaduu qaba. Eenyuun qaqaalii sheexaanaa godha. Gaabinaan si gaafadhe ani dhageessaa. Siin dhageeyaa waa'ee Wahabiyyaa haasa'uufan Wahabiyyiittiidha jee. Amantaa waa'ee boo Wahabiyyaan eessaa fidde Wahabiyyaa sana eenyu Wahabiyyaadha amantaan teenya Wahabiyyaadha nuti Wahabiyyaadha eenyu je. Naaf ijoolleen inni kan keessa. Bari isaaniif hin jeessin jechuun jira. Husboo hin kijibin eessatti of hin jan kenni asimee maa kijibda. والله وبالله همزة قسما بالله والله ربي تنسيق قد وقن سيقا بتاجرة فيدي بكت وهابية وبنجان فيدينا أسكن برا نسيفي فيدي يعني وهابية مو وهابية شيء الشركي تسني في كجيبا خيسني في توكيما ربي لبسوا عليه خواتب कत्ती करते वाम फिरी शावात इस दने फिरी शावा करते फिरी शैताना इतने अजा जुसन राइज़न अस्देबिसे हर का इज़िम बल्ले से जिन्नाने वहाबिया नामांगे एतन असबाज जब तुझीबा अते इतने काम फते नहीं हुआ अभी जे हमारा को eegar raalolti Wahabii maaliin jenne ni sodaata. Aboo annama kijibu kana wajjin haasa'uun kun aboo atiin kijib darreefin tan afaan maal jette warra dhaloota nagaafa nabi eenyu Muhammad Abdul Wahab dhalate guyyaa dhaloota isaanii jaanii kabajanii Wahabiyyaa ofiin jaanii aboo ati numa wallaahi numa albaata shayxaanni dhiisi. Abbaan Ibliis illee akka keetitti kijibu بريسو اوغا سو والله بالله انت كجب دق مع الادب ادب اوجي تكشو افان انت قاعدين اوغا سو تو تكشو اف قبادين تole يولكي وهابية دخته اني خلو فديتين Wahabiyyaa khalloo uffattee yoo jette naaf himi ni haasofna wajji. Ani Wahabiyyaa miti jechaa Wahabiyyaa irraa maal olta? Okay. Amantaa Wahabiyyaa jaamtu ni jirti. Bar dura siif himeetiin laalamma maqaa walii baasa namni akkasii. Ani bar wanni Wahabiyyaa jaamuun jiru siittu kijibeen siin jebara. Bar dhagee akka isin walirra baaftanii walirra talfuufa taatan amma yoo lafaa kaanee ummata tokkoon ahbaash ummanni jaamu ni jira jenneen hin jirtuu siin jaan. Siigalee? Akkuma Soofiyyaa ofiin jajjanatti ahbaashata ofiin shani bar. Barin jaanii siin jee ahbaash amma abbuma feete deemi gaafadhu boote ahbaash yoo jetteen ahbaash maali siin jaa? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Aboo akkas taanaan ati kijiba keetirraa Soofiyyaa lafumaa kaaniin namni itti dhoobe jeegaa ofiin hin yaamne nuti Soofiyyoonni hin jaani. Aboon Soofiyyaa irraa sin gaafanne Ahbaash irraa hin si gaafadde maal karaa fiiddesa? Barto aboo boo tokkuma bar nuti Ahbaash ofiin jani bar way Ahbaash jechuun karaa kanaan tokko fidi kaan Ahbaash jechuun akkas janii ofiin haasawanii siin bar.
yoo ati arra tokko ka ana habaash jau fidde anaatu ragaa sii bakkaan an kijibaate tokkoon jee lamaa miti tokko lamaa miti nam tokko yoo fidde ka habaash fin jau okay ka dhaloota Muhammad Abdul Wahab gaafa inni alate ani fiidiyoon si erga maamma bayaan wallahi yoo kalbi waanam agefadhu gaasaa ta'e naafaan ittiin qabini wayi maal godhe godhata reefun tana maal jettee afaan ta'e agefadhu gaa'in kijiba keetirra sibiran kutu maal naan jette reefun tana yoo ati ummata wahaabiyyaa ka dhaloota Muhammad Abdul Wahab kabajuu jiraan siin jee kanaami kanuma kanaamiti okay ati ilma abbaa murraa kan gabaati ati laa ilma ibnu teemiyaa ka du'ee keessaniin Uno amma kijiba isaati ibnu teemiyaa tokko akkam goota bara laala asii Usman nama jaasatu kijiba dhibba meeqa kijibdee amma dhiisinurraa reefun tana wallahi hin kijibdamsa mee suudi warra suudii tofiinjaa jennaan mee eessatti tofiinjane fidii jennaani asin si baatan asbaati jennaan naan viidiyoon si ergamma moobaayila tokkoon harkaa qabaa telefoona keeniin qabaame akkasii bar amma naan argana asbaata daf ebar telefoona keeniin qabaame re naat ergin siin jamma keessa baatee naan ifin darmee ifin cinqin meedhiis anaas si ergatti dhiisi firra Ayyeen kijiba waan kanaami tokko miti mi'aatal alaafin si erga abba tokko mi'aatal alaaf wallahi kijibuu bira kutteeti laal alba'uu keessa kututtee bara akkana adabni haasawaa akkana wallahi hin kijibdamsa adabni wahabiyyaa akkana kaafun wala amaluma wahabiyyaa san qabdaa bar wala argaa akkana re kijibni hogguta akka jecha kijibni hordofaa sheexaanaadha maal je dhaggeeffadhu waate okay hamza keenya nan alabba'ee hin jirtu guyyaa nabi Muhammad Abdul Wahab alate san namni kabajee namni dhaloota isaa kabajee achirraa waabiyyummaa dhuftee hin jirtu nin kijiba jedhe astaghfirullah alazim hadaa kallah rabbi se yakati jobbaleyso anumata kan jommalle indura tasgabbayo gaso tasgabbay relax Atibar nama rabbii guddaarra kijiba keessa barate nama ergama rabbiirra kijiba keessa. Wallah uumaa ardii kana rabbii keessaa nama akka keessan beeku. Shukran, thank you, galatoon. Wallah. Shukran. Galatoon. Kana rabbii nu ati إني خلقت بما خلقت بيدي جنان واجد كسيمي قرآن ترجمة ما بيان قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي جدد بتي بقوتي بكت قبامي قويا سلا بقوتي أكوا أما جايو بقوتي جاجي أبو ربي قوة لما كبا أبو رب من كنو رب من كنو أكوا لما جرورا تكون نتا بكا أكوا نكاسي ستفا أكتامتي كجيبا كيتي رابر كنا مابر في دين نبدا جناني نانم تجمو تازيلا نافذة تقول ياسن
Tabii raga. Waadaan annaaseen. Diigee jee. Baabtee. Okay, fixatte. Fixatte asa. Ijoollee guddisaa adabaan baddebaa jala. Akkoon teetuu haadhanni qabdi. Akkoon teessanuu haadhanni qabdi. Gartuu waan isaan jedhan akkoo maaree teessanii namaan jiganii bara. Maali boo namni boo kabajaa namaan qabdani? Maali waa arrabsan? Mee uummatatti hin dabrin dhiisi gaariin ta'u. Koomentiidhaan bara akkoo ummaa teessanii hin arrabsinaan Komentii waan fadhan haa ja'ani. Ati miti. Nabi Muhammad bareedaanu ni arrabfame dhiisi Bulookiin godhee baasaa Bulookiin godhee baasaa. Hay ayata Qur'aanaan qaraane idfa' billati hiya ahsan isa jedhu. Atuu ta'irra gaariitiin na deebisi jennaan ka namticha kaleessa dhalate kamuuti tajilaa sannaaf iddee barate. Quraana rabbii bareedaa fuudhee. Laal munaadaraa keessatti waliin haasa'u jirra. Ammoo arraba hanga ammaa haasa'u jirru kana keessatti warra komantii ni arrabsite. Ana asirra jiru kana ni arrabsite. Wanni takka sirraa nafne. Ahaadha akhlaaqukum. Eenyuun akkam? Kun akhlaaqa keessani. Akkam. Amma namaas jala jirus. Ni jira Hamza. Hay aboo Nabi Muhammad gaafa arrabsan akkana jee arrabseenni. Boo ati waa'ee Nabi Muhammadin boo ni dhageessa Hamza. Lakki Nabi Muhammad akhlaaqa. Hamza. Wallah billah la arrabood la mala nani dhageessaa miti la arrabood. Yoo nagaa wajjin jiraanya wajjin deemnaa barbaadu. Yookaan sagantaa kitaabaa takka itti godhadhu nanna yaammadhu. Yookaan akkanumatti deemtee. Sagantaa kitaabaa. Waan nama dhaggeeffadhu boo sagantaa waan feetatti qabadhuti la. Yookaan naamusaa fi akkan jechaan waliin xuunetti nama nunnu jidduu kaawwadhu. Okay? Ni dhageessan kana godhu. Okay? Nama laa ilaaha illallah jidduu jirtu nama jidduu kaawwanni barbaachisti sila. Nama akkana gaa'u laa ilaaha illallah si qabuu dadhabdeen namni si qaba amma. Hin ta'u gaa inni beeka gaa'u. Akkuma ammaa kanatti kamiin si godhaa gaa'u. أنا يونس برجع بر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يعني لا حول ولا قوة يا ربي يقوم تانا يا حمزة قوم تاخنا ربي سيا أجرت والله آمين اللهم آمين كجيل ربي نقوفهم تيرو مونداو كم سنجامتنا Maal laan jetta bar anaa miti Quraanaaf deebisuu dadhabdee bar. Ani bar anaa sitti haasoo jira malee waliin sitti haasoo jiru waan Quraanaa. Silkiin tiyya wanta godhaa jirti. Maal tamja? Let's go family. Family hojii taa'im wal na gargaara family. Walitti hin eegina family mataana dhukkubee wallaahi billah. Onneen dhaadhaana jette. Senai family wal. Time family time.